Oh ya mareho 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 oh ya mareho kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa gammadaa shoorraa sagantaa keenya eegallee jirra gammadaa shoo guyyaa har'aa ammoo kunoo akka kanatti sagantaa guddicha ayyaana Oromoon guddicha kabajuu fi Oromoon hundi hawwiif jaalalaan eeggatee waggaa waggaadhaan kabaju irreecharra jira baga ayyaana Oromoo guddicha kana irreechaan nagaan geessan isiniin jedha nutis kunoo akka kanatti babbareenne irreecha fakkaanne irreessa harkatti qabanne immoo guyyaa ayyaanaa kana baga geessan isiniin jechaa jirra Oromoon addunyaa mararra jirtan mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan gama intarneetiinis YouTube keenya Risaa Miidiyaan warri nu daawwachaa jirtan hundumti keessan baga ittiin singee isiniin jenna carraa kanaan immoo YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha guyyaa har'aa keessummoota ajaa'ibsiisoo adda addaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira eenyu laata hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan isiniin jedha maarree gammadaa shoo immoo akka kanatti tottolee babbareedee guyyaa ayyaanaa kanaanis isin biraan akka geenyuuf immoo sponsoronni keenya gahee olaanaa taphataniiru sponsoronni keenya Ethio Telecom Ililli Grand Real Estate fi Baankii Awaash hunduma isaanii ulfaadhaa galatoomaa jennaan maarree sagantaa keenya kana immoo sponsor gootanii nu waliin hojjechuu kan barbaadaniif balballi keenya banaadhaa haloo nuun jedhaa isiniin jenna gammadaa shoo kan guyyaa har'aa eegalee jira baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse ilillii Grand Real Estate odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa baga birraa geessan ilillii Grand Real Estate Bagana gan nuftan. Akkam. Bagana gan nuftan. Akkam. Ayye babbareedanii nuftan. Kooliin moo kooliitak? Kooliin. Ayye. Maqaan keessan iyyuu baay'ee adda namaaf hin bahu. Bagana gan nuftan. Bagana gan nuftan. Noora. Uumama jiidhaa qabannee. Fuule Oromoo irreecha baga ayyaana irreechaa geessan እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ Happy Irecha Festival እንኳን በዓል ኢሬቻን አብጽፉ በገድ ነበድኩ ጋዴን ኢድ ኢሬቻ አዋሌ ኢሬቹ አያኒራ ኬሮኒ ኢሊሽኖን baga ayyaana irreenchika ga'eenki geeltineen miidiyaa risaa irra ayyaana gaarii waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Ethio Telecom egaan daawwattoota keenya kooliinii fi kooliit dhufaniiru eenyu kooliit akka ta'e eenyu kooliin akka ta'e isaanumarraa dhageenya baga nagaan dhuftan Bagana gan nuftan. cheers Akkas. Egaa daawwattoonni keenya baay'een isaanii yaadatu jedhee yaada waggaa tokkoffaa gammadaa shoo yeroo kabajnu bakka hojii keessanii dhufne gaaffiif deebii gabaabduu isiniif taasifnee ture. Kanaaf gammadaa shoo irratti eenyuun arguu barbaaddu jennee gaaffii gaafanne keessaa deebiin keessan baay'ee bareedaa ture. Ofuma keenya arguu barbaadnaa jettan. Isayyuu lama taatanii jettan. Mee viidiyoocha ilaallee walitti adeemu. Yerootti anoo gammadaa shoo irratti eenyu fa'aa arguu feetu? Okay. Ofii keenya. Eenyuun arguu barbaadde?
Ofii keenya waan jedhu wayiiti. Haramaatti sinti dhagaa. Baay'ee nutti toleera. Bagana gan dhuftanii. Egaan daawwattoonni keenya akkuma argitanii koolinii fi koolitii fashion designeridha. Designeroota Oromoo keessaati. Ananillee kun akka kanatti guyyaa har'aa kana kan na bareechisaanii galatooma isinis baay'ee bareedanii dhuftaniitu irreecha fakkaattu ayyaana fakkaattu irreecha akkamii ayyaanaaf hojiin akkam isin gochaa ture? Bareedaadha dhumtu ayyaana irreechaa kanas uummati keenya orderii baay'ee nu biratti hojjetachaa jiru. Na haala gaariitti jirra. Ati eenyu gam? Koolit. Koolit. Ato? Kooliin. Kooliin. Maal jechuudha koolinii fi koolii jechuudha? Koolit. Koolit. Anke. Ankeo? Kooliin. Kooliin. Kankoo gubbaarraayi. Gubbaa. Inni kankoo oliiti. Sanuma kaan. Tokkuma maqaan keessan. Maqaa keessan kan abbaa keessantu isinii baase? Duraan xinnummaati kaasnee amma kutaa 8tti maqaa kan biraa ture. Kutaa 8 irraa kaasnee garuu kanatti jijjiirree jechuudha. Eenyu ture yeroo sana kan ture? Namni akka baru barbaadnu garuu. Maali warri wasiin wajjin baratan waan beekaniifi? Isaan beeku garuu akka namni kanaarraa waliin fakkaatu maqaan sun. Kanaafi namni nutti hin tolu ture kanaaf jijjiirre yeroo sana. Baay'ee gaarii. Kooliin. Koolit. Kooliin. Egaa daawwattoota keenyaanis baay'ee mataan natti naanna'aa jira. Koolinii fi kooliin ani akkasumatti hin gaafadha. Sababii isaa ammayyuu adda baafachuu hin dandeenye. Namni adda sin baafatee beekaa garuu? Baay'een isaanii beekan. Namni muraasi garuu beeku. Maaliin beeku? Garaagarummaa ilkaan. Ilkaan? Okay. Ilkaan kan kee maali? Kan koo irratti nuti keessaa beeku. Xiqqoo keessaa baate akka ilkaan kootee hankee. Anshee immoo waan akkasiin qabu. Yoo hin kolfitan ta'e garuu waan ittiin adda baasan tokkollee hin jiru jechuudha. Abbaan keenya iyyuu dogoggoraa yeroo baay'ee. Haati keessan hoo? Isheen beekti. Haati keessan sirriitti beekti? Isheen beekti. Adda baastee sin beekti sirriitti? Ajaa'iba. Egaa ijoollummaadhaan yeroo wajjiniin guddattanii akka hiriyaatti moo akka nama waliin dorgomu wayii tokkotti guddattanii? Kooliin? Akkuma tokkottidha kan guddanne. Akkuma hiriyaasiin jedhamu hiriyaarra yuun caala yoon jedhe nan sobsiisu tokkumadha. Akkuma tokkotti guddanne. Ijoollummaatti gaafa namni sin argu yaada akkamii sinii qaba? Maal siniin jedhame? Namni yeroo jalqaba sinii argu nama tokko fa'aa argee nama biraa fa'aa deebi'ee gaafa argu hirrifatamoo maal jedha? Baay'ee namni rifatu jira. Keessattuu bakka hojiitti fa'aa namni tusheen mana keessatti haasoftu gaafa bakkeedhaatti seenu yoo machiin baatee fa'aa jedhu. Na baay'ee rifatu namoonni baay'ee hafuura. Social media kanarraa ijoollee lakkuu durbaa maafii twins waan akkas jedhaman wayii waan nan arge. Beeku jira warra prank hojjetan. Obboleettiin isheen tokko nama waliin dhaabbattee haasofti. Obboleettiin isheen biraan muduu barraan dhufti nama rifatee kufuufaa argaan ture. Isin biratti isinoo nama prank gootanii beektu akkasitti itti yaaddanii nama rifachiisuudhaaf yookiin namatti itti kolfuudhaaf prank gootanii beektu? Itti yaadne. Itti yaadne goonee hin beeknu garuu yeroo baay'ee akka gaadhaamii namni dhugaama isaa na'a. Akka gaadhaamii yoo ta'e. Yooma walirra bu'ee malee isin itti yaaddanii waan gootanii jiru. Ammumayyuu kunoo gaafa haasoftanii isin lamaaniin adda baasanii haasofsiisuun baay'ee ulfaataadha. Waan isheen deebisuuf jette atis beekta jechuudha. Yeroo baay'ee haasaa dheeraayyuu wal dukaa jalqabne wal dukaa yerootti xumurru jira. Amma waan isheen deebiste kana yaadaa ture sammuun kee? Kan deebisa waama dhugaa jiru kunillee wanta jirudha. Yeroo baay'ee wanta callisnee mataa turre wal dukaa waan jalqabne xumurru baay'ee qabna. Namni amma fakkeenyaaf waan kooliin gootetti kooliitti anatu godhe jettee waan kooliin goote immoo kooliin maqaan keessan iyyuu xiqqoo rakkisa waan kooliitti goote anatu godhe jettee waan kooliin goote immoo anatu godhe jedhee namni kireeditii fa'aa wal jalaa fudhattanii beektu? Namni adda sin hin baafatu.
Kireeditii tun taanee adabbii irratti akkoon keenya akkasitti nu adabdee turte malee waan isheen gooteetti an adabame. Ati hin falmanneeree ani hin goone dhugaa rabbii bakka kanas hin turre waan kana hin goone jette. Kakadhee baay'ee kakadhee isheetti dhufaniis ishee gaafannaan ana miti jettee kakadhee bakka deebi'anii natti dhufaniis matu na goyoomse naan jedhanii. Eenyutu gamna si lamaan keessa? Ani kaakuna. Gamni isheedha jechuudha. Kan balleessaa hundumaa gara keetti fide. Waaw. Egaa ijoollummaadhaani amma sin fashion designeroota uffata aadaa hojjettu, uffata ammayyaa hojjettu, fashinii keessatti hirmaatan. Daa'imummaatiin eenyutu immoo fashinii jaallata ture? Eenyutu uffata babbareechee uffatee manaa ba'uu jaallata ture? Yeroo baay'ee illee tokkumadha. Garuu harka caalu anadhaa ko. Isheedha yeroo baay'ee. Fakkiis lamaan keenya kaasuun jaallanna garuu yeroo baay'ee kan fakkii kaasuu jaallatu isheedha. Fashion designer yoo akkamittiin taana jettanii yaaddan? Maaltu gara fashion designerii ta'utti isin fide? Kooliin amma akkas jechaan haasa'uun irra jiraatanatti fakkaata malee rakkisaa ta'aa jira. Eenyu akka ta'e hin beeku garuu kooliin. Kooliin si? Fashion designerii ta'uu kan keessa keenyatti guddachaa dhufe ijoollummaa keenya irraa kaasnee abbaan keenya uffata hojjeta. Uffata hodha abbaan keessa? Oh, fashion designerii manumaa qabdu turtan jechuudha. Waan akkasiiti. Uffata ofii keenya uffachuu barbaannu baabba akkasitti nu hojjedhu jennee fakkiisaa kaasnee itti kennanna. Dhugaa dubbachuuf kennaa misa duruma nu keessa jira jedhu laata. Fakkii ofii keenyaa kaasnee abbaa keenyatti agarsiifanna. Innis akka nuun itti himnetti waan nuuf hojjetuu fi nutti tola fedhiin waan haaraa uffachuu keessa keenyatti uumamaa deeme. Yeroo baay'ee suuqiirra wanti jijjiiru waanuma baratamedha. Garuu ofii keenya waan adda ta'e tokko isatti agarsiifanna. Inni immoo suma nuun itti agarsiifannu lafa nuuf ka'a waan ta'eef gara wanta akkasii jaallachuutti keessa keenya guddachaa dhufe keessa keenyatti kanarraan taaneetudha. Otoo isin hin guddatiin durayyuu immoo waan ani argee fakkiin harka koo irra galee suuraa keessan keessa gaafa isin waggaa tokkoffaayyuu abbaan keessanii ofiisaatii uffata hodhee isinitti uwwisee jedhan dhugaadha? Dhugaadha. Alarraa bitanii isin uwwisa ture moo ofuma isaatiin hodhee isin uwwisaa ture abbaan keessa? Ofuma isaatii. Uffata kanarraa baay'een isaa uffata babbareedaadha. Uffatni ijoollummaa keessan inni kunis daa'imummaa keessanitti kan waggaa sadaffaati inni kun jettan? Inni kun kan waggaa sadaffaati. Uffata fashion ta'e wayii hodha ture jechuudha. Abbaan keessan fashion designerummaa kan ofiisaatii barateeti moo muuxannoodhumaan nama fidate? Muuxannoodhumaan fidate inni tun fuudhiin durayyuu dargaggummaa isaatti uffata hojjeta ture. Haadha koo wajjin waliin barini. Sana boodallee sanumaan itti fufee jechuudha inni muuxannoodhaan fidateetu. Haadha keessaniifis uffata gaggaarii hojjechaa jira. Yeroo baay'ee duri nuunis ijoollee taane ijoolleen durbaa namoota uffata hodhanii baay'ee jaallatu jedhani. Sababiin isaa faashinii babbareedaa uffachuu waan barbaadaniifi jedhamu. Akkasitti fakkaata isinis? Akkasumatti waan fudhatiin itti fakkaata. Iccitiin dhaga'e kan biraan obboleessi keessanis dizaayinariidha jechuun dhaga'e. Mee waa'ee isaa immoo natti himaa. Hangafa moo quxisuu keessan? Hangafa keenyadha. Inni hangafa keenyadha. Abbaan keenya haati keenyas uffata hojjetu. Haati keessanis? Isheenis abbaa keenya gargaartee hojjetti. Nuti illee sanumaan dizaayinerii barannee hojjechaa jirra. Obboleessi keenyas dizaayinera baratee uffata hojjetaa jechuudha. Kanaaf maatiin keessan kooliin maatiin keessan guutuun sanjarii manaa qaba jechuudha uffata ittiin hodhan kan. Waanuma akkasiiti. Hundumti keessan hodhuu dandeessu? Isinis hin hodhitu moo dizaayinii qofa gootu? Hin hodhina. Wayyaas hodhuu dandeessu? Abbaan keessanis hodhuu danda'a? Haati keessanis hodhuu dandeessu? Obboleessi keessanis hodhuu danda'a? Kanaaf impaayerii waan guddaa wayii tokko fashion design impaayerii maatii keessanii guddaa tokko faa waan dhaabdan isinitti fakkaata? Gara fuulduraatti yoo waaqayyo nu gargaare. Amma gaa dhaabbanni keessanii koolii Twins design. Koolii Twins design jedhama.
inni kooliin kuni kan kooliitii fi kan kooliin qofaadha jechuudha. Kan obboleessa keenya naatoo faashin diizaayin jedha. Naatoo faashin diizaayin. Kan abbaa keenya Maatiyoosiif Maatiisaa jedha. Haadha kee dabalata jechuudha. Amma yeroo faashinii kana hojjettan yeroo addunyaa hodhaa kana keessatti isinis guddattanii jirtan umrii keessan meeqarraa jalqabdaniiti kan amma maashinii irratti faa hodhuu kan isin eegaltan? Egaa abbaan keenya xinnummaa keenyattuu maashinii manaa qaba kan irratti uffata hodhu guyyaa bakka hojii isaatti hojjeta galgala manatti hojjeta. Manaas qaba jechuudha bakkeedhaas qaba. Manatti dhiisee gaafa inni ba'u uffata nu jalaa cicciteeffa maashinii irratti mokkorannaa turre. Maashinii isaa yeroo itti tabalaashisaa fa'aa turre jira. Garuu sanuma sana keessa marfee isaa'ee. Marfee baay'ee cabsitanii. Yeroo baay'ee maashinii keessa yeroo hodhanii marfee fa'aa lilmoo yerootti galchan hodha kirriin fa'aa gaafatti seenu xiqqoo nama rakkisa. Ijoollee taatanii isin rakkisna yeroo? Nu rakkisaa ture garuu yeroo nu hojjetu isa bira dhaabbannee waan ilaalluuf isarraatii barachaa dhufne. Uffata yeroo jalqabaatiif maashiniidhaan hodhitanii yaadatta? Eeyotu jalqaba hodhuu jalqabe isin lamaan keessa? Si? Ana. Uffata yeroo jalqabaatiif hodhite yaadatta? Umriin kee meeqa yeroo sana? Yeroo suma nu jalaa cite immoo uffata haaraa ofii godhe. Uffatuma haaraa of dandeessee kan hodhite? Waggaa 3 duradha. Baay'ee bareeda uffaticha ammayyuu nan jaalladha. Qabda ammayyuu? Footoon isaa jira. Waaw, okay. Ofii keetiif erga barumsa baratteeti jechuudhaan? Tuma barachaa jirru yeroo sana faazarii biratti suuqii isaatti uffata kanan hojjechuu barbaade jedheen hojjedheen yaadadha. Eessatti gaa ijoollummaan keessan kun hundumtuu uffata namaatti uffata hodhuu kana maashinii wajjin maal kan wal bartanii? Eessatti? Najjoo irraa jalqaba. Ijoollee najjootti isin? Najjootti dhalannee guddanne. Najjootti jalqabee uffata hodhaanii amma gara Buraayyuu dhufee. Buraayyuu jiraattu? Itti babal'isnee jechuudha. Maatiin keessan isa jiru? Ijoollummaa keessan irraa gaafa laallu abbaan keessan uffata hodhuu haati keessan isin gargaaru isinis immoo jalatti ilaalaa guddattanii akka ijoollee kan biraa waan biraa faan ta'a gaafa maal taata isin jedhan doktariin ta'a piroofeesariin ta'a paayileetiin ta'a barsiisaan ta'a tasuman jenne isin akkas. Egaan xixinnummaa keenyatti hin jenna ijoolleen dokterii faan taana jenna waan baay'ee jechaa guddanne. Inni sobadha baay'ee. Inni sobadha. Gaafa guddachaa dhuftu gara mul'ata keessaa sirriitti dhufaa deemta. Garuu yeroo kutaa 19 akkas barannu yookiin joornaalistii ta'uu barbaanna yookiin dizaayinerii ta'uu barbaanna jenna. Kanuma lamaan ture filannoon keenya. Yaa'u gaafa guddachaa dhufnu garuu gara dizaayineriitti caalee jechuudha. Dizaayinii kana immoo gaafa eegaltanii uffata aadaa Oromoo irraa eegaluu qabna jettanii akkamitti murteessitan kole? Yeroo baay'ee akka ammaa kana baay'ate otoo hin taane hanqinni isaa mul'achaa ture. Sanarra gaafa kaanu uffata aadaa ofii keenyaa gaafa dizaayinii fakkiidhaan utuu gara hojii isaatti seeniin kakaasnu uffata aadaa itti caalchisna. Kanaafiyyuu garuma uffata aadaatti caalchisnee garuu lamaan isaayyuu hojjenna uffata ammayyaas uffata aadaas hin hojjenna jechuudha. Uffatuma dizaayinii gochuu keessumaa uffata aadaa Oromoo dizaayinii gochuu immoo maaltu rakkisaa chaalenjiin jiru maalidha jettu industirii dizaayinii kana keessatti? Chaalenjiin kana keessatti nu mudate yeroo keessumaa yeroo jalqabne keessa hin beeknu haaraadha. Shammaanotii barbaaduun nu rakkisaa uffata akka yaanneetti argachuu dhabaa turre. Keessumaa immoo yeroo jalqabaa tokko na yaadadha. Asii Buraayyuudhaa kaanii sulultaa deemnee irraa shammaanii barbaachaa. Kunis chaalenjiidha jedhee yaada. Amma irratti hoomaan jedhu gaariidha. Gidduu keessanitti chaalenjiin hin turre yeroo amma dizaayinii tokko dizaayin gochuu fi lamaan keessantu dizaayin godhamu nama adda addaatu dizaayinii godha. Dizaayinii qofa keenya kaasnu qabna. Dizaayinii immoo an jalqabeesti asitti tumaal goonii wayya jedhee ishee gaafadheetti dabaltu jirti. Kan isheen akkasittiin jalqabdee asitti maal goonetti na gaafatteetti dabalus jira. Qofaas kan hojjennu jira jechuudha. Isin lamaan keessaa eenyutu mormii kaasa yeroo hundumaa dizaayiniin kun sirrii miti dizaayinii kana jijjiiruu qabda sirriitti hin hojjenne kana sirreessuu qabna kana gochuu qabna jedhee namni falmu hin jiru.
Ana yeroo baay'ee isheen kaasti bareechitee kaasti garuu ani immoo yaada koo ana kan koo ta'u itti yeroo baay'ee ofittummaa kan qabu isheedha jechuudha. Dizaayinii namni adda addaa hojjetee fakkeenyaaf ati dizaayinii tokko hojjettee isheen dizaayinii biraa hojjettee bakka wayii deemtanii isa kanatu baay'ee bareeda jedhee faa namni keessaa gaafa filatu miirri inaaffaa kun isinitti dhagahamee beekamu jira. Dhugaa dubbachuuf amma ammaatti nutti dhagahamee beeku hojiidha waan ta'eef yeroo tokko waan bareedaa hojjetta yeroo tokko masa tokkotu caalaa kanaaf amma ammaatti nutti dhagahamee beeku. Dizaayinii hojjettan kana namaaf hojjettanii kennuu qofatu hin ta'in uffata dizaayinii hedduu babbareedaadha miidiyaa hawaasaa irrattis kan arginu kan isin hojjettanii kan isin uffattanis isin amma akka dizaayinerii qofatu hin ta'in ofii keessanis immoo akka moodeliittis ofuma keessan fayyadamtu. Moodelummaa kana waan yaaltan qabdu? Yaalle garuu uffata haaraa gaafa hojjennu ofii keenya uffannee ittiin suuraallee kana baay'ee nutti babbareeda waan ta'eef hojiin keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee jaallanna lamaan keenya. Eenyutu more fashionably dha? Eenyutu more fashinii jaallata? Fashinii hordofuu eenyutu jaallata isin lamaan keessa? Waanuma qixaa garuu xinnoo ishiin nan caala. Gaafa bittu uffata gaafa bittan uffata garaagaraa bittanii bittu jireenya keessan keessa gaafa isa bitamu isa hodhettamu ni rakkoon qabu isa bittan kophee garaagaraa boorsaa garaagaraa waanuma garaagaraa tokko hin qabu. Waanuma garaagaraa tokko hin qabdan akkaataa rifeensa hojjetattanis tokkuma yeroo hundumaa. Uffata kana sirraa bareeda ani kan uffachuun barbaadu jettanii namni tokko nama biraatiif dizaayinii godheeffaa beeka. Tokko tokkollee hojjenne isa kamtu caalaa bareedenne nama kan biraa filchiisne isa tokko hojjenna malee garaagaruu. Yeroo tokko amma gaafa sammuu keessaniin waluma qoruufis haa ta'u mee dizaayinii akkas akkasiin hojjedha jettanii atis dizaayinii mataa kee yaaltee isheenis dizaayinii mataa ishee yaaltee paatarnii wal fakkaataa isin dhufee beeka. Waliin mari'annoo hojjenna waan ta'eef akkasitti wal qorreen beekna. Jechuun fakkii gaafa kaasnu tokko tokko qofa qofaa kaasnu walitti finne isa kan wayyaa jennee erga si paatarni isaatti ceena malee qofa qofaa hojjennee beekna. Amalli keessan hoo gargari? Waan muraasa irratti tokko tokko. Mee maali amala ishee amala hin qabne kan isheen qabdu maali kooli? Isheen daftee nama wajjin wal barti. Ani xinnoo akka isheenti. Isheen xinnoo kostar jetti gaafa nama haaraa biratti. Kan baay'ee na ajaa'ibsiisu fuulli keessan baay'ee wal fakkaachuu irraa kan ka'e hojjaan keessa wal fakkaachuu irraa kan ka'e wanni hundumti keessan wal fakkaata. Waan ID kaardii yookiin waraqaa eenyummaa isheetiin yookiin paaspoortii isheetiin waan ati goote yookiin kan isheetiin isheen waan goote wayiifaa jira. Daftara baankii isheedhaanii baasii birrii baafachuu. Mallattoon keessan wal fakkaataa? Mallattoon keenya garaagaraa mudannoo kanaan wal qabatee lakkoofsa herregaa isheetti naqee wanta hundumaa kan ishee godhee firmaa dogoggoreen kan kofarrame markaatootti ture akka carraa namicha akka lakkuu qabuun beeku kottu firmaan kee kun dogoggoramoo kan eenyuti jedhee achi onlaayinii irra tulaalu asii meerra deebii farrame jennaan anis onlaayinii irraa laalladhee dafee kan ishee farrame ba'ee jechuudha. Fudhattee baate jechuudha. Qabamtee oolte jechuudha. Qabamee oolte. Waan biraa waan isin gaafachiisu biraatti yaaltanii beektu? Footoo tokko fayyadamna. Footoo tokko fayyadamtu? Waraqaa eenyummaa Waraqaa eenyummaa irratti. Kanaaf namni eenyu kooliin akka taate eenyu kooliin akka taate waan hin beekneefi. Eenyuma nu gargaara. Tajaajila wal fakkaataa isinii kenna jechuudha nama. Paaspoortii yoo tokko qabdu moo gargar qabdu? Gargar qabna. Biyya alaa deemtee turtanii eenyu akka abbaan tokko biyya alaa deemee ture yeroo sana ebeluun nu waamaa jedhanii waaman immoo simtuu wal ramadee deeme namni sun. Nutu wal firee deeme.
wal hirtanii deemtan. Carrichi lamaanuma keenyaaf huntaa ture hojii dhiisnee deemurraa abbaan tokko as turuun dirqama waan tureef namni tokko deemee. Eenyudha kan deemu? Yeroo deemte paaspoortii hankeetiin deemu ansheetiin kanuma kun hin deebi'e. Egaa addunyaa kanarratti wanti baay'ee nama dinqisiisu paaspoortii wajjin wal qabatee gaafa laallu akka lakkutti gaafa laallu hamma ni beekutti Googlis godhee ilaaluudhaaf yaaleera. Paaspoortii tokkoon lakkuun tokko paaspoortii waliitiin biyya adda addaa deemuu danda'u jedhee gaafa laallu wanti paaspoortii irra jiru adda kan nama godhu tokko ashaaraa harka keenyaati tokko immoo ija keenyarra kan jiru face recognition fuula keenya kanarra kan jiru gargarii jedhama waan waaqayyo addatti ilma namaa hundumaa uume jedhamu keessaa tokko ashaaraan ilma namaa hundumtuu gargarii jedhan ashaaraan keenya tokko immoo gargarii jettanii yaaddusan yaaltanii beektu Yaaleen beeknu. ashaaraa keessan yaaltanii beektan Inuma kennina malee. inuma kennitu malee ankotu kamii kan ishee kamiisa jedhu laaltanii beektan face recognition yookiin face ID amma bilbiloota akka Samsung irratti ashaaraadha warre Facebook maali bilbila Apple irratti immoo yookiin iPhone irratti immoo face recognition yookiin face ID jedhantu jira fuula namaa kana laalee otoo passwordii kee hin galchin gaafa fuula kee argu bilbilli sii bana face ID hansheetiin hankeessan waan akkasii bilbilli keessan yoo iPhone qabattaniitu ta'e akkasitti yaaltanii beektu Mbana. Mbana. Akkam? Keenya. Kan lamaan keenyaayyuu yoon kan kan shee hankeen bana kan kee immoo hansheen bana bakka kanatti warri iPhone hojjetanii dogoggora wayii raawwataniiru jechuudha malee akkamittiin fuulli ija faa fuula faa moo fuuluma qofa laala jechuudha wanti sun ija Yoonu irratti dhibee ture. Gaafa bilbila ishee fuudhee ganaa oobanedhee itti kennuuf hanumaa jedhu bane isa booddee nannee. kanaaf waan face ID keessa bilbilli hankoo hankeetii wanti jedhamu jiru jechuudha wanti isin dhuunfaadhaan qabdani maali waan isheen hin qabne kanatti qabdu waan natti qabdu kan isheen hin qabne Hin qabu. waan hundumtuu tokkumadha Tokko. abbaa manaa hoo akkam gootooma namni faa fakkeenyaaf isin jaallate eenyu akka taatan adda isin baasuufaa dhiisee jira moo amma fakkeenyaaf namni kooliin hin jaallachuu barbaadu kooliin hin jaalladha jedhee dhufee kooliin hin gaafatee beekamu kooliin gaafatee beekamu akkamiin Namni wayii isin jaalladhee walii keessa wallaalee jedhee nama jaalladhee wallaalee jedhee kolfinee turre nu dhibee. kanaaf anadhaas isheedhaa waan jettanis hin qabdan jechuudha Hin beeknu kaa. gara fuulduraatti amma yoo bultiifaa godhachuu yaaddani isinis lakkuma akka keessanitti faa heerumuu barbaaddu moo namuma lakkoon taane kan biraattis yaada akkamii qabdu walirraa fagaachuunis si yaaddessaa Ijoollummaa keenyatti illee lakkuutti heerumna gaafa guddannu jenna wal jaallachuu keenya walirraa fagaachuu jibbuu keenya irraan kan ka'e garuu amma erga guddachaa dhufne yaada waaqayyootu ta'a nama waaqayyoo nuuf kenne kamiyyuu. fudhachuudhaaf Rakkuusa ta'an nama garaagaraa. nama garaagaraas yoo ta'an garuu waggaa amma umriin keessan meeqa keessaniittu? Digdamii lama. 22 geessan. Umurii 22 kana hundumaa waggaa 22 kana hundumaa walumaan jiraattan. Amma akkam gootu gaafa fuulduratti mana ofii ijaarrachuun waan hin hafne akkam goona jettanii yaaddu moo ammumarraa yaadaa jirtu mana wal biratti bitachuu wal biratti ijaarrachuu wal bira jiraachuu kana yaada akkasii of keessaa qabdu? Amma dandeenyetti wal bira jiraachuu yaalla. Utuu wal bira jiraannee nutti tola. Egaan hojiin keenyas tokko waan ta'eef gargar fagaanna jedhee yaadu hojii irratti oolmaan keenya wal bira oolaa waan ta'eef. Na gara fuulduraa hojii kanatti fufsiisna waan ta'eef lama taane. Waluma cinaa jiraachuu yaaddu jechuudha. Akka fedha waaqayyoo. Akka fedha waaqayyoo carraa gaariin isinii hawwa carraa kanaani lakkuutu argattanii anis hawwii kooti. Egaa gara amma immoo barsiisummaatti seentaniittu murtoon kun baay'ee gaariidha. Beekumsa keessan namootaaf dabarsuudhaaf immoo biizinasii isaa yaaddan immoo maal yaaddaniiti?
Dhagaa dubbachuu fi nuti barnoota kana gaafa barannee hanqinoota jiran ilaalaa turre amma fakkeenyaaf nuti naannoo Piyaasaatti kan barannee barnooti kun afaan Oromoodhaan hin jiru akkuma Finfinneettis akkuma naannoo kanaatti sanarraan kan kee barattoota wajjin baranne keessaa illee namoonni afaan rakkatanii barachuun itti ulfaatu jiru turanii yaannee afaan Oromoodhaan utuu jalqabnee barattooti baay'een namoonni baay'een akka fayyadaman yaannee ogummaa kana namoota baay'eef sheerii gochuu yaannee jechuudha. Sanarraan kan kee hanqinoota sana guunnee namoonni akka baratan. Yeroo barachaa turre sana haasa'aa turre barannee fi hojii sirriitti jalqabneennaan mana barumsaa saabannaa afaan Oromoon jechaa turre yeroo dizaayinerii barachaa turre sababiin isaas afaan Oromoodhaan baay'ee rakkatu nunis baay'ee ilaalaa turre rakkinachi keessatti jiru naannoo Buraayyuutti immoo hin jiru taaggatii taaksii kaffalanii amma kana deemanii lafa fagoo akka isaan hin baranne malee bizineesii isaa yaada baay'een qabdan. Nama meeqa barsiistan hangammatti? Barattoota gara 70 olii barsiisneera. 70 ol. Waaw. Kanaaf faashin dizaayineroota Oromoo 70 ol oomishaa jirtu jechuudha. Very nice. Keessumaa wanti namatti tolu barattoota nu biraa ba'an keessaa namni lama hojii dhuunfaa isaanii jalqabanii jiru. Wow. Namatti tola. Baay'ee namatti tola. Amma gaasin lamaantu barsiisa miti? Nutis jirra barsiisota qaxarree jirra. Amma yeroo isin akka barsiisaatti barattaan keessanii akkamitti confused ta'a? Akkamitti adda isin baafata? Baay'ee rakkatu yuuti yeroo baay'ee garuu kan achi turu anadha isheen bakka hojii turti darbitee yeroo dhuftu garuu wantoota nattaasaan isheetti gaafaasaan haaraatti ta'a ijoolleen confused ta'u jechuudha garuu boodarra hubachiisnee akka ishee tokko taate itti himnaa jechuudha. Egaa industirii aadaa Oromoo kana keessatti immoo ashaaraa keessan guddaadha kan isin bahachaa jirtanii faashinii Oromoo dizaayin gochuu uffata aadaa Oromoo ammayyaas aadaas akka kanatti hojjechuu dabalataan immoo namni biraallee isin waliin yeroo baay'ee garuu namoonni gaafa namni biraa dabalata baratu yookiin nama biraa dizaayinariin ta'e biraa gaafa dhufu hojii keenya nu dhowwachuu danda'a jedhanii waan yaadaniif beekumsa isaanii waan beekan namatti dabarsuu hin barbaadan. Isin akkamitti murteessitanii industiriin kun hammam ga'a akkuma namoonni hubatan mataa isaatiif? Dhugaa dubbachuu fi uffata aadaa Oromoo keessattuu dizaayineroonni Oromoon baay'achuun isaanii uffata aadaa Oromoo beeksisuu keessattis gahee guddaadha kan taphatamu. Kutaa biyyaa keessatti illee baay'inaan hin jiran waan ta'eef onlaayinii irraa arganii namooti kutaa biyyaa irraa nu bilbilanii dhufanii nu biratti baratan jiru. Nu biraa baratanii immoo gara kutaa biyyaatti deebi'anii achitti hojii kana babal'isanii baay'eedha jechuudha. Uffati aadaa keenya babal'achuu keessattuu kutaa biyyaa keessatti deemanii hojjechuu keessatti dizaayineroota baay'ee barattoota baay'ee gaafa oomishaa deemnu guddina uffata aadaa Oromoo keessattis gahee guddaa qabaa jennee yaadna nuti. Inni biraan barattoonni isin biratti baratanii isin caalaatu amma beekamanii miirri naafaa isinitti dhaga'ama koole? Baay'ee nutti tola. Inni guddaan karoorri nuti mana barumsaa sabannee fi namni baay'een akka baratee hojichaan hojjetuufidha kan nuti yaadne baay'ee nutti tola barattoonni nu biraa ba'anitu nu caalanii baay'ee nutti tola. Maaliif innis kanuma ogummaa keenya irraa gatii dhufee fi baay'ee nutti tola. Uffata aadaa dizaayin gochuu akkatti dizaayin godhan barsiisuu kana keessumaa aadaa Oromoo kana wajjiniin maaltu baay'ee isin gammachiisa elementoota uffata aadaa Oromoo kana keessaa kalarii uffata aadaati moo calleewwan adda addaa kana moo paaternii adda addaa aadaa Oromoo keessa jiru kana keessa maaltu baay'ee isin gammachiisa? Oromoon dhuguma baay'ee badhaadhaadha saba guddaadha wanni isin jechisiisu maali? Uffati aadaa Oromoo bara kana akkasumatti gaafa ilaalan baay'ee nama hawwatu calleen boraatiin garaagaraa akka addunyaatti illee uummati biyya biraa kan inni hawwa hin jaallata jennee yaadnu callee Oromoon qabu uffati aadaa Oromoon qabu hundumti isaayyuu baay'ee nama boonsa baay'ee namatti tola. Kooliin. Waayee. Dizaayinii amma hojjettan kana keessa nama addunyaa kanarra baay'ee jaallattan tokko yookiin ofii keetti jaallattu otoon uffata aadaa Oromoo kana hodhee fi dizaayin godhee fi uffata kootiin isteejii guddaa irratti mul'ate jettee namatti hawwitu jira? Ani utuu wayyaan hojjedhu namoonni beekamoon hundi uffatanii natti tola. Ani uffadheera rakkoon hin jiru. Maaliif seete ogummaa kee gaafa nama biraa irratti argitu baay'ee si gammachiisa. Annitu namni hundumtu uffate natti tola.
namoota ebelutu nu uffate ebelu nuti nuffisuu danda'e jettee sammuu kee keessaa qabdu jira. Tiyaadee hin beeku. Anis tiyaadee hin beeku namni hundumtuu uffate waan nutti toluuf. Egaan irreechi keessumaa irreechi uffata aadaa Oromoo beeksisuu irratti namoonni uffata aadaa Oromoo keessatti dinagdee saba kanaa keessattis immoo gahee guddaa taphachaa jira. Sababiin isaa yeroo irreecha maallaqa guddaa hojjetu warri dizaayineroonni kunii jedhu hammam dinagdeedhaan akka namni of danda'u taasisaa jira irreechi. Baay'ee gahee guddaadha kan inni hojjetaa jiru. Irreechi waggaatti al tokko gaafa dhufu saba bal'aatu uffata. Uummata baay'eetu Oromoon waggaatti al tokko gaafa irreecha kabaju. Uummata baay'eetu irratti hirmaata. Uummati kan hundumtu uffata aadaadhaan faayameedha kan inni deemu. Kanaaf uffata aadaan faayamee bareedee deemuu waan barbaaduuf namni hundumtu uffata aadaa order godhata inni kaan hin kireeffata. Namni akkuma humna isaatiitti uffata aadaa garuu uffatee waan deemuuf yaa'u gara dinagdeenis gahee guddaa taphata. Egaa Kolii Twins dizaayinii fi Kolii Twins Fashion Design School eessa akka ga'uudha kan barbaadan Kolii? Yoo Waaqayyo jedhe iddoo guddaa geenya jennee abdannaa yaannaa ijoollota baay'ee barsiisaa jirra gara fuulduraattis barsiisuuf karoora guddaa qabna biraanchota illee kutaa biyyaa keessatti babal'isuu barbaanna mana barumsaa isaanii namni hundumtuu kana baratee yoo xinnaate namni baratu uffata ofiisaatii hojjetata yoo baay'ee bakkeetti hojicha hojjechuudhaa baate ofiisaatii waan bareedaa hojjetatee uffata jennee waan yaannuu fi yoo Waaqayyo nu gargaaree Kolii Twins diizaayiniin bakka guddaa gahaa jennee abdannaa. Industirii illee bannee barattoota nu biratti baratanii industirii Kolii Twins diizaayin bannee barattoota nu biratti baratan illee sana keessatti geeguu akka isaanii fudhatan gochuu barbaanna gara fuulduraatti yoo Waaqayyo jedhe. Agarsiisa faashinii Kolii Twins diizaayinii qopheessitanii beektu kanaan dura? Qopheessineen beeknu ofii keenyaanii garuu sagantoota muraasa irratti hirmaannee turre gara fuulduraatti garuu barattoota baay'ee of biraa waan qabnuuf faashinii Kolii Twins faashinii qopheessuu barbaanna. Kanaaf sagantaa akkasii gara fuulduraatti hin qabaattu. Biyya alaa deemteetta biyya eessaati kan deemte? Ani Madagaskaarii. Madagaskar biyya haadha keenyaati. Achitti warri gaafa aadaa Oromoo gaafa argan maal siin jedhan? Dhugaa dubbachuu fi baay'ee uffatuma kan Oromoo callee faa boraatii coocoo waan qabuu fi kan nama ofitti harkisu uffata aadaa Oromooti jedhee yaadan karaa koo. Oromoo deeme keessaa iyyuu. Kan deeme warra deeme hundumaa keessaa Oromoo nana qofa ture. Warri kaan Dabuubii, warri kaan Amaaraa, warri kaan biyyootuma garaagaraadha. Oromoo nana qofa ture. Warruman wajjin naqe keessaa kan natti bareede suman fuudhee dhaqeedha. Kanumatti fuutee. Namnis gaafa ilaalu callee gaafa ilaalu wantoota garaagaraa uffata aadaa irratti akka kana ilillaan irratti godhame gaafa arganii baay'ee itti tola. Uffanni aadaa Oromoo amma kanatti nama biraa birattis itti tolaadha jedheen ofuma koormaa. Biyya lafaatti ekspoortii gootanii beektu? Biyya lafaatti. Amma gaa addunyaa kanarratti Miilaan, Paaris, Niiwuork kanatti faashinoonni waggaadhaan sagantaawwan gurguddaatu dhiyaatu. Bakka kamittituu faashinii keenya kana akkaataa nuti amma hojjechaa jirru kana eessatti arguu barbaadna fa'aa jettanii yaaddanii beektu? Gara biyyoota alaa tunuu danda'ame carraasaa argannee uffata aadaa Oromoo biyya keenyaa achitti beeksisneeti baay'ee kan nutti tolu. Egaa Kooliinii fi Kooliit keessumaa gammadaa shoo guyyaa har'aa taatanii yeroo keessan qaalii yeroo irreechaa kanarraa immoo fudhattanii gara shoo keenya gara stuudiyoo keenya waan dhuftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Fuulduratti immoo industirii faashinii kana keessatti mana barnootaatiin sagantaawwan faashinii adda addaatiin biyyoota alaa hunduratti immoo akkasiin milkooftan bakka guddaa akkasiin geessan hawwii fi kabajaa guddaadhaan har'a isin ibsuu barbaada. Galatoomi isinillee sagantaa keessan irratti gammadaa shoo irratti keessummaa kabajaa gootanii waamu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Cheers! Akkas